بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم ارزقني التوفيق والسداد والإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا كين كبجمو الردرسي تقفى حديثا أفرتمن يوكاهو حديث شنتمن قبابنا درسي قلتي يوتوبات دبر كيست qabannee isinii dhihaannee jirra. Darsii kanarraa akka fayyadamtan nullee warra ikhlaasaan dabarsu rabbi nu haa taasisu, isinillee warra ikhlaasaan baratu rabbi isin haa taasisu. Kanaaf waan amantaa keenyaaf nu barbaachisu, waan ibaadaa teenyarratti nu gargaaru haa irraa fayyadamnu isiniin ja'a. Alhadiisul awwalu, hadiifni jalqaba anniyyatu أصل لصحة العمل وقبوله. حديث جلقبا وإن ياد دبتا النية نيان أصل بؤورة لصحة العمل. كل ما دلقا تكاتيف كل ما دلقا شريعاتيف دلقان شريعاتك تنو تدلينو كل تاتي رب برتنو قالوا داف نيان بؤورة جتشو. وقبوله دلقان نراك إيبالمو داف دلقان شريعان كرا غوتين وتي دلقا جر نراك إيبالمو داف نيان بؤورة جتشو لما تدرين. حديثني جلقبا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. أنا عمر بن الخطاب عمري المخطاب الرا أديفمه رضي الله عنه ربين سرها جالته قال عمر نجد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت نندقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقى ربي نقيا فرحمن نسان الرهاجراتو نندقه يقول حال جئون نندقه إنما الأعمال دلقان شريعادا كان اسين قيبلمتون كان فياتاتون كان قلقلمان اسي مركناو بالنيات يونيتك اندويتيدا. وإنما لكل امرئ شفانا ما تيفو كان أرقم ما نوى غلطوان نيتيتي ثواب ما نوى غلطوان نيتيتي أرقتا وان هنية أرقتون هندن دأمو. فمن كانت نمني تاتي هجرته قدانتي إسا غند كفر الرا غند إسلامات تبقتون نمني إسافتاتي إلى الله قم ربي نمني قدانتي إساتاتي جتشون نمني رب ما جتشبه ورسوله نمني قالي إرقى ربي قدود أفجت شبه فهجرته قدانتي إساس إلى الله ورسوله قمم الله تي في رسولاتاتي جأمتي تكاهو فهجرته قدانتي إساس إلى الله تإني ربي يتشبه في ورسوله تإني إرقى إساتي يتشبه سن مقبولة مرضية قبلمتو رسي جالتمتو راسي يجو. ومن كانت هجرته نمني قدانتي إساتات
lidunyaa hijiraa afaaniin baha je'ee himata. Afaaniin hijiraadha je'ee himata, garuu keessi isaa lidunyaa duniyaa argatuudhaafi. Awim lidunyaa yusiibuha duniyaa takka akka argatuufi. Awim ra'atii yankihuha takka dubartii takka argatee akka fuudhuufi. Fahijratuhu nama san godaanti isaa, galanni godaansa isaa, sawaabni hijiraa bahuu isaa ilaa maa haajara ilay waanuma gartee gaagara waan baheesan wahuma isaa jecha niyyatee bahesantu isaaf argama malee sawaabni niyyaan hijiraadhaa san waan hin qabneef galata hijiraan qabdu san hin argatu jechu. Maaliif maqaadhaaf hijiraa himate malee inni duniyaa barbaaduuf yookaa dubartii takka fuudhuudhaafi jechu. Rawaahul Bukhaariyyu wa Muslimun Bukhaarii fi Muslimtu hadiisa kana gabaase. Amma hadiisni kun maal nu garsiisa? Wanni hadiisa kanarraa nuti fahamnu maali? Dalagaan takka tanin rabbitti ittiin dhihaatan takka namni gartee gaa mukallafa tahe tokko, namni shari'atti dalaguudhaatti dirqamni isarra gahe tokko yoggaanii fi aadaadhaaf jecha aadumaaf yoo dalage sawaaban argatu jechu. Dalagaan sun sahiihallee haa taatu haga rabbii jecha itti niyyatutti ikhlaasni barbaachisaa ta'uudha nuu hima. Akkasuma fadlii sadarkaa hijiraan qabdu ganda islaamummaa keessatti geggeeffatuun hin danda'amne, ganda kufriidhaan qabamee jiru tokko, kan islaamummaa keessatti oofuun si hin danda'amne tokko irraa gara ganda bakka gartee ibaadaa rabbii keetii itti geggeessuu dandeetutti baqatuun diin keetiin baqatuudha. Kanaaf sawaaba guddaa qabaatuu isiidha asitti nuu himaa jira jechuudha. Kanaafuu innamaan tun adaatu hasrin. Adaatu hasri jechuun maali? Hasri jechuun isbaatul xukmi fil madhkuuri wa nafyihi cammaa cadaahu. Xukmii takka waan tokko keessatti sabachiisanii waan biroorraa na fayya'u jechuudha. Waan asitti dubbatame kana sabachiistee xukmii waan asitti dubbatame isbaatul xukmi fil madhkuuri isbaatu sabachiisu alxukmi xukmii murtii sabachiisu fil madhkuuri waan dubbatame keessatti wanafyihi murtii san na fayya'uudha cammaa cadaahu waan biroorraa jecha waan dubbatamaa hin ta'inirraa na fayya'uudha. Al-acmaalu dalagaan asharciyyatu dalagaan shar'iyyaa almuftaqiratu ila niyya tan gama niyyaatti haajamsiiftuu jechu tan niyyatti haajamsiiftuu jecha. Binniyyaati jechuu kana yaa'ii kana shaddaa godhuu dandeeysa, tashdiida irraa dhiisuu dandeetta. Binniyaati aw binniyyaati. Niyyaa jechuun maal? Cazmul qalbi qalbii tee murannoodha, muruudha. Qalbii tee waan dalaguu deemsan irratti niyyaa tee muruudha. Wa maxalluhaa bakki isiin itti argamtu, bakki itti niyyaa san argamsiifatan alqalbu qalbiidha. Wa innamaa likulli imri'in maa nawaa jechuun namni waan tokko niyyate wahuma san argata jechuudha. Wahuma qalbitti yaadde san waan qaamaan dalaydu osoo hin taane waan niyyaadhaan wajji qindaawee dalagameetu si argamaa jechuu sawaabni. Akkana hijiraa jechuun maali? Al-intiqaalu min bilaadil kufri ilaa bilaadil islaam. Ganda kufriidhaan qabamee jiru tokko ka islaamummaa kee yoo keessatti geggeeffatte dhiibbaan sirra gahu tokko keessa gara ganda islaamaatti baqatuudha. Akkana jechuudha. Kanaafuu hadiisni kun waa'ee ikhlaasaa keessatti bu'uura jabaadha. Dalagama kamuu dalagama dalaguu deemtan ta shari'aa salaata haa ta'u, soomana haa ta'u, zakaa haa ta'u, hajjii haa taatu, sadaqaa sunnaata waajibaa haa taatu, niyyaan murteessaadha. Niyyaan barbaachisaadha. Niyyatuu qabda jechuudha. Kuma hunda keessatti waan dalagaa shari'aa taate keessatti niyyaan barbaachisaa ta'uudha.
hadiisa kanarraa barraa kuni maali ikhlaasa qalbiidhaa waan san qabaatu jechuun ikhlaasa jechuun maali qalbiidhaa waan san qabaatu rabbumaaf dalaguu deema waan birootiifi miti waan tanan dalaguu deema akka isin dhuftanii dalaguu deema jettee niyyatuudha jechuudha. Kanaafuu hadiisa kanarraa akka waa hedduu barattan inshaAllah abdii qabna. haga boqonnaa lammaffaa kutaa lammaffaatiin walitti deebinuti. Wassalaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.